Akkam nagaa isiniin jenna jirra hordoftoon keenya. Egaa kun barnoota Gaafii Afaan Oromootiin Afrikaa Samsiin Garaasiin qaqqabudha. Barnoota keenya kan har'aa keessatti har'as Qur'aana tokko jechuudha. Tafsiira Qur'aana tokko qabee jechuudha. Egaa tafsiirri Qur'aanaa kunis hedduu waan baay'ee namatti toludha. Akkuma barame jechuudha, namni yeroo baay'ee Qur'aana dubbisu hiika isaa wajjin waan hundaa hiika isaa wajjin beekee baay'ee gaariidha jedhamee kan tilmaamuu fi kanaaf jechuudha isinis jechuudha Qur'aana yoo dubbisan hiika isaa wajjin akka barataniif Qur'aana kanas qabee dhufe jechuudha. Qur'aanni kunis hedduu waan baay'ee namatti toludha. Hiikni isaas baay'ee kan ifa ta'e namaaf hiikamudha jechuudha. Akkasuma jechuudha suuraan kun eessatti buutee biyya kamitti akkasiin buutee naannoo kamitti fakkeenyaaf suuraan Madiinaa fakkeenyaaf Makkatti maal jedhame akkasitti waan hiikamee jira jechuudha. Kanaaf jechuudha Qur'aanni kunis hedduu gaariidha, hedduu isin fayyada yoo dubbiftan waan hundaanuu kan hedduu isin fayyadudha jechuudha. Kanaaf Qur'aana kanas akka buufatanii irraa fayyadamtan itti fayyadamtan isin hubachiisa jechuudha. Akkasuma jechuudha hiriyoottan keessaniifis akka qoodanis isin yaadachiisuun barbaada. Qur'aana kana jechuudha tafsiira Qur'aanaa jettanii pileestoorii irratti yoo sarchi gootan salphumatti argattanii buufachuu dandeettu. Akkasuma jechuudha kanneen gama diskiripshinii viidiyoo keenyaatiin barbaadanis diskiripshinii chaanaal keenyaatis barbaadanis salphumatti diskiripshinii chaanaal keenya jala galtanii salphatti buufachuu dandeettu isiniin jedha. Tole egaa hordoftoon jechuudha kanneen gama chaanaal Afrikaa Samsingii haaraa ibsa yoo jiraatan ammoo chaanaal Afrikaa barnoonni akkanaa kun barnoota akkanaa kana yoo ilaalanii hordofatanii kanneen yaaddan chaanaal Afrikaa Samsingii akka sabskiraayib gootan isin gaafanna. Akkasuma viidiyoo keenyas akka daawwattan barnoota keenya kan nuti barsiisnu hiriyoottan keessaniifis akka qoodan isiniin jenna. Tole egaa hordoftoon jechuudha gama barnootaatti yogguu dabarramu jechuudha tafsiira Qur'aanaa jedha. Aappiin kun pileestoorii irraas akkuma isinitti ni argattu. Akkasuma liinkii isaa diskiripshinii viidiyoo kana jala isiniif ka'a. Akkuma buufatanii xumurtanii maal gootu al tokkoof yeroo irratti kilik gootan haala kanatti isiniif banama jechuudha. Haala kanatti yogguun isiniif baname al tokkoof Qur'aana kana ni cuqaaftu jechuudha. Sana booda gara keessaa haala kanatti isin galchaa fakkeenyaaf suuraa Faatihaa suuraa Faatihaa suuraa Baqaraa suuraa Al-Imraanii fi akkasumas suuraalee soddomman hunda qaba jechuudha. Qur'aanni kun kan inni qophaa'ee fakkeenyaaf akkuma isin agartan haala chaaptara fuula isaatiin haala kanatti qophaa'ee Qur'aana kana yookaan inni isinitti hin mul'anne kan ta'u taate haala kanatti ofitti zuum gootanii dubbisuudha dandeettu jechuudha. Akkuma agartan hedduu qubeen isaallee afaan Oromootiin kan barraa'e hedduu baay'ee waan miidhagaadha, hedduu waan namatti tolu jechuudha. Sirriitti adda baa'ee sirriitti namaaf dubbifamuu danda'a jechuudha. Kanaaf sirriitti isiniif gala jedhee qubee kana abdii qaba jechuudha. Akkasuma jechuudha daarkiisaa yoo jechuu barbaadan fakkeenyaaf halluu adii kanarraa gara gurraacha akkas akka ija keessan hin miineef jijjiirachuu barbaadan gubbaa kanarra ni dhuftu. Sana booda jechuudha as iddoo kanarratti kilik ni gootu. Sana booda jechuudha halkanii fi guyyaa iddoo jedhu jechuudha mallattoo sana haala kanatti yeroo gootanitti akkanatti gurraacha isiniif banama jechuudha. Kana malees karaa biraatiinis jechuudha salphatti daarkiisaa kana jijjiirachuu ni dandeessu. Maal gootu Qur'aana kana jalqabumarraa yogguu isin seentan jechuudha. Iddoo siitingis jettu kanarratti yoo kilik gootan haala kanatti iddoo kana isin keessa haala kanatti jijjiirachuu dandeettu jechuudha. Tole egaa hordoftoon jechuudha Qur'aanni kun kana malees waa hedduu qaba. Fakkeenyaaf warra kana jechuudha maal godhuu dandeettu ergaalee garaagaraa erguu fi dandeettu. Fakkeenyaaf hin qunnamaa jedha mata duree barreessitu. Sana booda ergaa keessan ergaa asitti barreessu jalatti iddoo kanarratti ergaa ni barreessu jechuudha. Iddoo kanarratti ergaa barreessan maal gootu sana booda jechuudha ergaa keessan kallattimaan ergi iddoo jettuunatti kilik godhuudhaan waan barreessan san isaaniif erguu dandeettu. Sana malees hiriyoottan keessaniif aappii kana kallattiidhaan qooduuf maal godhuu dandeettu jechuudha. Iddoo sheerii kanarratti jechuudha al tokkoof iddoo sheerii kanarratti kilik ni gootu. Sana booda haala kanatti akkanatti isiniif ba'a. Yoo barbaadan koppii gootu, yoo barbaadan sooshaal irratti namaaf ishee gochuu barbaadan san filattu. Sana booda kallattimaan hiriyoottan keessaniifis qooduu dandeettu jechuudha. Tole egaa hordoftoon keenya jechuudha barnoonni kun akka isin gammachiise abdii qaba jechuudha.
Suuraan kunis aappiin kunis jechuudha aappii 30 guutuu qabudha jechuudha. Kanaaf haala gaariidhaan fayyadamtu jechuudha. Fakkeenyaaf wanti tokko asirratti wanti isin gochuu qabdan as gubbaa kanarratti jechuudha chaaptara isaa haala salphaadhaan yookiin immoo fuula garaagaraa haala salphaadhaan argachuudhaaf maal gootu iddoo mallattoo raajii tan irra maramtee jirtan jechuudha. Iddoo kanarratti yeroo kilik gootan haala kanatti kallattiidhaan isin fida jechuudha. Kanaaf jechuudha haala kanatti salphatti chaaptara isaa argachuu dandeettu fuula du'aayii kan dhuma argachuu dandeettu jechuudha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha barnoonni keenya kan har'aaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti nagaatti isinin jenna. Baay'ee.